السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالا خنا الرجل بريان كنو أشيتا وادتشا جرا أشينيس كنا فكاتا حالا خنا كنو وادما جرا biyya teenya jirraati tana baandhayne harraa geessaa wajjin hadaamiin gurranne ooyiruma teenyarraa oonyaanna facaafanne xiqqaattuu guddattuu waan rabbiin nuu kenne jiraannan bolollu sanuma maanfanne amma daambaafanne waan nuun feeneef ambihi yaa rabbi razree nu dhaqqabee galatoomaa galgala YouTube channel arnu eeggadhaa isinin janna anu buleessa keessan ibsaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kino inni ammaan tana akkana nyaadhama. Wayii nama miti yoo isi akkana kutatte akka ajaa'ibaatti tolti. Shaa jette akka ajaa'ibaatti. Hedduu maashaallah nurraa jaa garuu warri nyaachuu feetan koodii godhaa. Isanii dhuftanii nyaachuu dandeessan. Akkana isiniin jaabbuleeyyan kiyya. Maashaallah 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 maashaallah. Osoo maashaallah. Maashaallah sirraa jee garuu. Meeqoy? Yaa Rabbi nurratti haa oolchu. Maashaallah maashaallah amma qoron qoddati la kana mucuma qallaa kana irraa nyaate. Bichaa isaatiin nyaate amma tana. La hawla wala quwwata illa billah. Allah yakhallik ya akhi. Ya maashaallah. Atoo xiqqoo ati lamaan san nyaate? Sadaffaa ammatti hirkate. Laala namaan qabu warri baan hijiban oromummaa teenyaa fi islaamummaa jibbahe jiruu teenyaan feene harkaanu dadhaba nama isaan ittiin fakkaannu ajaa'iban nuti waan qabaachuun isaanii dhukkuba kanuma saamama turre bara dhibba jarri kana godhee firraa nu qaqqabahe akkas nama yaada kunoo hamaa namba dhoobasaan turre dhibba.